jaalatatu keessa kiyya guute dagadhu iddooti na fuute. Kabajamtoota bulchiinsa Waaqayyoo eegduuf tamtanii biyya alaa biyya keessatti argamtan nagaan keessan nagaan waaqeffannaa haa baay'atu. Baga eegamtanii gargaaramtanii sa'aatii kana geessan. Hordoftoonni koo chaanal Abbee Miidiyaa akkuma jirtanitti nagaan keessan nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuu nagaa irraa kan qabu. Isinis akkuma koo nagaa guutuu nagaa irraa qabaattan abdii amantiin qaba Waaqayyo biraa. Warri YouTube koo haaraa taatan maatii ta'uu barbaadan Abbee Miidiyaa jechuun sarchi gootanii subscribe gochuun kootaa maatii naaf ta'u wal wajjiniin daqiiqaa muraasa Waaqayyoon ni galateeffanna. Akkasumas warri viidiyoon keessan kana fuuraa Waaqayyoon galateeffachuu barbaadaniif dhaloota sagalee Waaqayyoo karaa YouTube koon dabarsuu barbaadan keessan dubbisanii itti fayyadamuu dandeessu jechuun jaalladha. Akkasumas warri yaada naaf kennuu barbaadan karaa koomantiitti yaada gabaabaa naaf kennuu dandeessu. Egaa dhaloonni Waaqayyoon kennaa addaa isin keessa kaa'ee kootaa Waaqayyoon qabas wajjiniin Waaqayyoon galateeffanna. Waaqayyo keenya Waaqa kabajamaa, Waaqa ol qabamuu fi Waaqa faarfachuu fi galateeffachuun maluudha. Galanni Yesuus Kiristoos haa ta'u. Waaqni keenya Waaqa dhugaa, Waaqa sirrii, Waaqa jiraataa, Waaqa jiraateen jiraachiseef haala kam keessattuu nu wajjin ta'ee nu gaggeesse guyyaaf sa'aatii kanaan kan nu ga'e galanni guddaan isaa haa ta'u. Waaqni keenya iddoo nagaan hin jirretti nagaan nuuf laatee gooftaa Yesuus Kiristoos jedhamuun isaa haa ta'u. Mee har'a immoo karaa YouTube koon walaloo xiqqoo wal wajjiniin akka Waaqayyoon galateeffannuuf qabadheen nuuf galannuuf hin Waaqayyoof haa ta'u. Walalloonis isheenis akkana jetti. Dhugaan itti beekan adeemaa galma fuula dura koo bibirrachaa hin jiraatu. Humni isaa narra jira. Bibirrachaa hin jiraatu. Humni isaa narra jira. Xiinxala jireenya koo hayyuu koo bara bara tokkichi koo hunda caalu humni isaa na gargaara. Tokkichi koo hunda caalu humni isaa na gargaara. Abdiin namaa wutitee gaafa biyyi waatu wanti dhaloota balleessu gonkumaan argatu. Wanti dhaloota balleessu gonkumaan argatu. Hundeen lafaa raafamee jeeqamee dhadoonni ani shakkii tokko iyyuu hin qabu Yesuus kooti boonni. Ani shakkii tokko iyyuu hin qabu Yesuus kooti boonni. Ililchaan adeemaa gaafa fiigichaan galu hunduu karaa na dhabu Yesuus kooti inni hunda caalu Yesuus kooti inni hunda caalu. Asiin ba'ee naanna'ee kumaatamni asiin ba'ee naanna'ee kumaatamni namni Yesuus qabu akkamiin nyaatama namni Yesuus qabu akkamiin nyaatama. Leenci daggala galee dhaabbatee yommuu fokkoru harka kootiin bucee gata malee sodaasaa hin qabu. Harka kootiin bucee gata malee sodaasaa hin qabu. Harki Waaqaa guddaadha isa humtuu hin dhabu. Harki Waaqaa guddaadha isa humtuu hin dhabu. Obbolee koo hubadhu malee hin sodaatin. Obbolee koo hubadhu malee hin sodaatin. Hin sodaatin ammayyuu harka Yesuus jirta. Hin sodaatin ammayyuu harka Yesuus jirta. Diinni sobee fokkora malee konnee hin qabu. Diinni sobee fokkora malee konnee hin qabu. Ija guutii ilaali Yesuus homaa hin dadhabu. Ija guutii ilaali Yesuus homaa hin dadhabu. Miila kee jala malee sirratti miti aangoon isaa. Miila kee jala malee sirra miti aangoon isaa. Isa mataas yaabe Waaqayyo sirraa jira. Isa mataas yaabe Waaqayyo sirraa jira. Akka ati na jaalattu si jaaladha gooftaa. Akka ati na jaalattu si jaallachuuf fedha gooftaa. Jaalalli kee haa ta'u sin kadha gooftaa. Jaalalli kee haa ta'u sin kadha gooftaa. Urgufadhuu ka'ii daaraa abdiin kutini. Seexana hin dhagayini Waaqayyoon dhagayi. Seexana hin dhagayini Waaqayyoon dhagayi. Eebbifamaa ayyaanni Waaqayyo siniif haa baay'atu.